Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya odeessaaleeti. Odeessaaleen keenya torbanitti guyyaa sadiidha kan isin bira gahu kibxata kamisaa fi sanbata xiqqaa jechuudha. Odeessaalee keenya sanbata xiqqaa irraatiin ajandaalee garaagaraa qabannee dhihaannee jirra. Haniyoon Ingidaati, Abrahaam Birruu fi Guyyoo Waariyoo waliin taane isin waliin turra. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana taasisneen jenna. Ajandaaleen ijoon har'aaf qabnu maal jiran? jalqaba irratti bagagaan dhufte ajandaan keenya jalqabaa mootummaan giddugaleessaa humna waraanaa guddaa gara kutaalee Oromiyaa hedduutti gara giddugaleessa Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti bobbaasaa jira. Odeeffannoon nu geenye malee gara kibba Oromiyaatti illee bobbaasaa jiraachuu mala. Walumaa gala waraanni guddaan Oromiyaa irratti banamaa akka jiru nu gala. Waraanni kun waraana armaan duras ture garuu maaltu adda godhaa fi waraanni kun maal buusuu danda'a akka jedhu bal'inaan irratti mari'an. Waraan kana wal qabatee gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay karaa ministeera dhimma ala qabdammaan tan external affair jedhani ministeerum dhimma waajjira ajaalaati. Waajjirri ajaala isaanii waraan Oromiyaa keessa godhamuu jiru balaaleffatee jira. Waraani bilisummaa Oromoo yaaliin inni yookaan wal dhibdeen inni mootummaa waliin godhuu jiru bilisummaa ofii goonfachuuf waan kana jira. Kanaafuu mootummaa waraan dhaabee garee tanallee garqaam nageenyaa takka ammat waan jira khaasee jira. Khammalee irra guddoon Human Rights Watch ta Gaafa Afrikaa Latishaa Baadaa dhimma Oromiyaa wal qabatu tokko baaftee jirti. Waraan kaab Itoophiyaa saatii biyyatti qiyaama buusee jirutti waraan Oromiyaa keessatti dhossee jira. Oromiyaa keessatti dabi hamaamaan raawwatamaa jiraachuu raga waliin lafkeetti jirti. Gabaasisii kallee bal'imne irra dubban. Gara dhumaarratti qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa jedhamu keessa jiraatan 90 ta'an addatti irratti fuulleffatamee qabeenyi isaanii irratti guramee hidhaatti guramaa jiraachuu isaanii isaanis wanti OMN'tti himatanii jira. Qondaalonni mootummaa keessa beekanis immoo adeemsi sirni Finfinnee keessatti ijaaramee jiru jechuunis kan finxaaleeyyii Amaaraatiif mijataa ta'uudhaan wal qabate biirokiraasiin magaalattii keessa jiru finxaaleeyyiif mijataa ta'uudhaan wal qabate addatti dhalattoota Oromoo irratti miidhaan gahaa jira jechuudhaan odeessa keessoo qondaalota irraallee arganne bu'uura godhachuudhaan wanti nuti irraa dubbannu ni jiraata. Jalqabarratti garuu ragaa eebbarra jiras uummanni keenya barattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa eebbifamanii suuraalee maxxanfamaa jira. Odeessa gaggaaris dhaga'uu irratti argamnaa gabaabsine sana kaasne. Ayyee eebbifamtoota baranaa keessa tokko Yuun Ingidaati asuma gammaddee jechuun ni barbaanna. Asuma eegallaa Yuun bara kana maastireetii isaa eebbifamaa. Tibbana guyyaa har'aatii kaasee yuunivarsiitiiwwan biyya keessa jiran yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa hedduun barattoota hedduu eebbisaati jira. Digiriirra maastersii haga PhD jechuudha. Eebbifamtoonni baranaa guutumaan baga gammaddanii baga of kaltanii firii dadhabbii ka'uggoota hedduu keessanii agartanii jechuu barbaanna. Odeessaarraa eebbaa wajjin wal qabatee bahaa jiru keessaa kan hedduu baay'ee garaa nama nyaatuuf nama gammachiisu hedduu dhagaati ka jirru. Akkuma suura irratti argitan namni tokko qondaala Koongireesii Federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Olbaanaa Leellisaa waggoota 20 olitti kan siqu boodadha kan digirii isaanii fudhatanii. Namni kun sababa qabsoo Oromoodhaa barnoota addaan kutanii waggaa 7 mana hidhaa turuu isaanii ni yaadatama. Isaan sababa barnoota addaan kutaniif digirii isaanii dhaabanii turanii waggaa 20 booda digirii isaanii yoo fudhatan isaan guddisanii kabarsiisan ijoolleen lama immoo dursanii digirii fudhatanii jiran ijoolleen isaanii. Tokko kan isaanii kana odeessi kabiraa immoo barataa qabxii olaanaa fide tokkotu jira. Yaa barataan qabxii olaanaa fide tokko yuunivarsiitii Adaamaa gubbaa fiiziksiif herreegsoomee jedhanii barnoota achi barate keessa koorsii yookaan damee barnoota 60 keessa 60maanu A+ argatee xumuree jedhanii barataan kun barataa Raajuu jedhama ilma Oromooti. Barataan kun Raajii Ashannaafi dhimmum kanatti taasise yuunivarsiitii Ameerikaa tokko irra yaamichi godhamee fedhanii by the way dabilii rukuta barnoota saayinsii uumama kan keessatti yoo qabxii akkana qabxii ajaa'ibsiisa akkana haa qabaatu taate maastersii irkuruuphatte PhD fudhatta barataa al kanaan successful ta'eessa tokko yuunivarsiitii Oromiyaa irra eebbifamuusaa ilma Oromoo ta'uusaatiin we are very much proud. Mucaa kana waggaa 3 dura yeroo isaan
firii qormaata kutaa 12ffaa deebi'ee fi ana dhaqee dubbisiitan ture ijoollee kana mana barumsaa bultii addaa waldaa misoomaa Oromiyaatiin Adaamaatti hundaa'ettidha kan isaanii baratanii yeroo sana qabxii gurguddaa ijoollee galmeessan akka biyyaatti keessa nama lammaffaadha natti fakkaata inni 647 akka fidenan yaadadha kan isa dura jiru 649 natti fakkaata gaachumaan yeruma sanatti iyyuu carraa barnoota garaagaraa akka argatanii turanis odeessa qabaatan ture yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa seenuudhaan barnoota fiiziksii fi herregaatiin qabxii kana fakkaatu galmeesseeti kan jiru Raajii Ashannaa fi kun baay'ee waan dinqisiifatamuu fi fuulduraaf illee Oromiyaan abdii qabaachuu ishee kan sitti argisiisu keessaa isa tokkodha. Akkuma guyyoon iyyuu kaasa yuunivarsiitiin biyya Ameerikaa MIT jedhamu PhD akka baratuuf illee carraa kennuuf isaa dhageenye jirra. Sirnuma eebbaa kanarratti yuunivarsiitiin Harraambee badhaasa qarshii 50,000 illee akka kenneefis dhageenye jirra. Kun egaa waan nama gammachiisuu fi eebbifamtoota guyyaa har'aa eebbifamtan hundumaa fi yuunivarsiitiiwwan gara Jimmaatis waa hillan hojii keenya duraanii Shamsaddiin Seeffaa yeroo isaan eebbifamanis arginee jira suuraadhaan. Hundumtiyyuu baga gammaddan isinii jechuu barbaanna. Gaagareen keessan isaa milkaa'ina isinii fawwina. Yaa odeessi gabaabaan gara ajandaa keenya ijootti osoo hin darbin isinii dhiyeessinu kan biraa miidiyaan garuu online ka jedhamu keessumaa Afrikaatti dhimmoota poolitikaa Somaaliyaa wajjin wal qabatu irratti gabaasan beekamu. Loltooti Somaaliyaa 5,000 ta'an kan Shaabiyaan leenjisuudhaaf bara Abdullaahi Farmaajoo fudhattee turte dhumanii kan jedhu oduu akkasii baasee jira. Namni miidiyaan kun kan wabeeffate dubbii himaa masaraa mootummaa Somaaliyaadhaa viillaa Somaaliyaa Abdi Karim Kaar wabeeffateeti kan gabaasee loltooti kunneen gariin isaanii leenjii irratti akka dhuman gariin isaanii immoo du'a uumamaa natural death I don't know du'a uumamaa dulloomanii du'an immoo maartaalee akka du'aniif beeku yeroo waraanii kaaba Itoophiyaa babal'ate dubbiin jabaate namni wal fixu jalqabee hin qaabadhaa jeneraaloti Eertiraa dhumacha turani. Saati sun by natural days jedhanii gabaasa turan jeneraalota dhuman. Natural daysiin kun loltooti training gubbaa dhumayyoodhaan loltooti gaaf train godhan qawween ulloon jammu kaalleen jani. Nama ilaamatti baratanii dhumatee jira. It's ridiculous. Obvious wanni armirratti arguu dandeet gabaas kana akkuma kale argiteeni armaan dur dhaabbileen idil addunyaa dabalatee Soomaaliyaa keessa loltoota hedduun Farmaajoon ergu dhumachuu awwaniyyuu magaal Moqodishoo dabalatee hiriir baanii gaafachaa turanii Farmaajoo waan sun disclose godhuun barbaanne jechuudha. Waraan kaa biyyattii keessatti hirmaatanii waraan Tigraay keessatti dhumachuu isaanii dubbii himaan kuni medhee miidiyaan kun waabeffatee barreessee jira. Farmaajoon leen aangoorraa kun bu'ee loltooti 5,000 Isaayyaas bir jiraachuu dubbate ture. Isaayyaas ammoo miidiyaaleen tokko gabaas baasan karga jirruun qarshiin kaffalin cost sharingin kaffalin jira. Loltoonni kun jalqaba iccitiidhaan gara Eertiraatti kan isaan ergaman hariiroo Abiy Ahmed Isaayyaas Afwerqii fi Farmaajoo gidduutti uumamte sana bu'uura godhachuudhaan gara Eertiraatti ergaman dhalattoonni Somaalee kunniin haa ta'uti maatiin achi buutee isaanii dhabuudhaan gaafataa turanii sana booda immoo waraanni Tigraay eegalamuu hordofee ammoo jarri kun gara Tigraayitti bobbaafamanii mootummaan Shaabiyaa gara Tigraayitti bobbaasee ittiin TPLF yookaan waraana Tigraayin haleelaa akka turedha kan dhagahaa turre. Egaa achuma dirreedhuma sanarratti dhuman haa ta'u akkuma namni kun jedhan bakka leenjiitti dhuman haa ta'u yookaan immoo Isaayyaas Afwerqii doolaara miliyoona 50 gaafatee ture gatii leenjii gatii maal kana nama kennitan malee waan jedhu gaafatee ture odeessi jedhus baa ture isatu fixes ta'uu danda'a. Beenu garuu dhumuun isaanii mirkanaa'ee jira jechuudha. Loltoonni 5,000 dhalattoonni Somaalee bifa kanaan Tigraayitti bobbaafamanii yakka suukanneessaa Tigraayitti raawwatame keessatti qooda fudhataa turan. Odeessi gabaabaa iccitii ture beektaa guyyoon kaas loltooti kunneen gara Eertiraa deemuu isaanii namuun beeku. Amma garuu warri viillaa Somaaliyaa kan jechaa jiran loltooti kunneen wareegamuu maatiin isaanii dhaga'anii jiranii kan jedhudha. Akkuma irra deddeebinuus odeessaa turre UN-dha kan loltooti Somaaliyaadhaa Eertiraa deemanii achi waraana Tigraay keessatti hirmaatanii yakkoota namoomaa yakkoota waraanaa guguddoo lafa Tigraayitti raawwatameef sababa ta'uu isaanii kan gabaasa baasa jalqaba United Nation ture. Isaayyaas Afwerqii
loltoota kanneen dursee hiriirsuu akkan oolle kan hubachuu kana hubataa jiru. Sanuma keessatti dhumannatti fakkaata. Yaa keessa baana Isaayyaas Afwerqi baay'ee yakkoota hamaamonni gaafa Afrikaa keessa gidduu sana hojjetu hojiin isa maal taate hojii maafiyummaa hamaamtu inni eegii Abiyyii fi Farmaajoo walitti dhufe dala keessa loltoota nama leenjisee waan leenjiseen kaanii beeste fudhatee loltootaan sii bobbaasaa jechuudha. Suumalee keessa loltoota gosa sadii leenjisuu isa gabaasii tokko bee ture. Loltoota namijjeef tanan bukkaamsiis Itoophiyaa keessa illee waan wal fakkaata tolchaa ture. Dhuma irratti ammoo dhugaan bultee mul'atta akkuma jedhan waraan Itoophiyaa keessatti Suumaleen hin hirmaanedhani mormaa turanii Eertira mormaa turanii Suumalee illee loltooti dhumachuu ragaaleen hin baanii jechuudha. Wanni dhoosan hin jirtu addunyaa tan gubbaa dhuma irratti nu mul'atti gara toopikii keenya ajenda guddaa dabarru. Dhimmoonni jajjaboo har'aaf qabanne keessaa inni tokko waa'ee waraana Oromiyaa irratti labsamee jiruuti. Oromiyaa irratti waraanni guddaan labsamu sirni aangoo irra jiru humna guutuu qabdu gara Oromiyaatti bobbaasaa jiraachuu odeessa keenya gidduu kanaatiin irra deddeebiidhaan isin biraan gahaa turree jirra. Har'as dhimmi ijoon harkaanuu qabu inni guddaan isuma kanadha. Humni waraana naannolee kan maqaa humna addaa poolisiitiin akkasumas maqaa milishaatiin leenji'an gara Oromiyaatti bobbaafamaati kan jiranii keessumaa gara naannoo Amaaraati. Lolli kun lola keenyadha. Nutu seenee loluu qabaa jechuudhaan afeerraa Shimallis Abdiisaa fa'iin pirezidantiin naannichaa murteessee waraana isaa gara Oromiyaatti bobbaasaati kan jiru. Odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa argataa jirru akka mul'isutti humni naannoo Amaaraa kallattii sadiin gara Oromiyaatti kan bobbaafamaa jiru. Kallattii Bureetiin gara lixa Oromiyaatti kallattii Sandaafaatiin gara Salaaleetti akkasumas immoo gara Wallootti humni kun bobbaafamaa jiraachuu kaleessallee oduu keenya wanti nuti kaasnee jirra. Egaa odeessii fi suuraa amma argitan tokkorraas akka hubachuun danda'amutti humni kun uffata poolisii humna addaa Oromiyaa uffatee akka bobbaafamaa jirudha kan dhagahaa jirru. Suurri kun kan inni mul'isu isa kanadha jireessaan humna uffata poolisii humna addaa Oromiyaa uffatanii akka isaanii bobbaahaa jiranidha. Egaa humna naannolee qofa osoo hin taane ammoo waraanni mootummaa federaalaatiin hoogganaman makalaakaa fi poolisiin federaalaas gara kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafamaa jiraachuu isaanii dhageenyeeti kan jirru. Waraana qofas immoo osoo hin taane meeshaaleen lola Tigraay irraa hafan meeshaaleen sirni sun qaba jedhamu meeshaaleen waraanaa sirni sun qaba jedhan meeshaaleen gurguddoon hedduun gara lixa Oromiyaatti akkasumas giddugala Oromiyaa fi iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo ni socho'a jedhaman birootti bobbaafamaa jiraachuu dhagahaati kan jirru. Aga yoonaatti gara kibbaatti humna bobbaafamaa jiru irratti odeeffannoo gahaa kan nuti hin qabne irraan kanaaf giddugalaaf lixa irratti humna bobbaafamaa jiru ragaa suuraa viidiyoodhaan deeggarameen illee OMN kan qaqqabanii jira. Jiraattota irraa illee dubbifne wanti nuti walitti qabannee jira. Kallattumaan gara sanarraa dubbachuu taate. Yaa anamma sochii waraanaa Oromiyaa keessaa kana ollaalu sochii waraanaa Oromiyaa keessaa qofa osoo hin taane kutaalee biyyattii baay'eetti bakka waraanni hin jiru. Kaabni biyyattii guutummaatti waraanaan kan bulaa jiru. Oromiyaan lafti guddaan biyyattiidha. Waraana keessa jira. Naannoon Gaambeellaa, naannoon Beenishaangul Gumuz akkasumas kibbi Itoophiyaa sababa wal waraansa uummataa command post jala jira jechuudha. Kanaafuu anamma bulchiinsi Abiy Ahmed maaliif bulchiinsa siviilii diigee bulchiinsa militariitiin biyyan bulchuu kan jiru officialin godhu amma gaafi kan ta'aa jiru bulchiinsuma waraanaatiin hin bulchu wattaaddarri haa bulchu bakka yookiin immoo half civil half military gochuu danda'a akka mootummaa Sudaan amma argaa jirru kana. Tokkoffaa uummannis qurxii isaa beekee bulchiinsa waraanaa jala akka jiru baree isa addaatti godhee akka jiraatu jechuudha yookiin lolatee yookiin immoo gabrummaa filatee akka waa murteessu. Lammaffaa immoo uummata qofa osoo hin taane qaamoleen siviilii caasaa mootummaa keessa jiran gara uummata warri goranii jiran jiru. Warri kun daayileemaa keessa jiran. Waraana wajjin dhaabachuudhaaf is very brutal. Waraana gocha sukkanneessaa uummata irratti dalagaa jirudha. Uummata wajjin dhaabbachuudhaaf caasaa mootummaatii jiru mootummaa Abiy Ahmediif ajajama. Kanaafuu biyyattiin as faraas waraanaan bulaa jirtutti maaliif officially biyya militariidhaan bulaa jirtudha. Military dictatorship labsanii biyyattii biyya waraanaa godhanii akkasitti maaf hin bulchan kan jiru gaafina ta'a yeroo baay'ee gara fuulduraatti garasitti deemuun isaanii waan hin oolu. Yookaan walakkaa siviilii walakkaa waraana yookiin immoo guutummaatti bulchiinsa waraanaa gochuun hin danda'ame dhiyaadha. Akkas malee kan garaagarummaan jiru hin jiru amma waan lafa irratti argaa jirru irraa. Kan biraa akeekii Oromiyaa waraanaan weeraruu kuni it is not a mere operation of military operation, merely military operation miti by the way. Akka naagalaa jirutti. Saamichi jira.
badhaadhni dhuunfaa qondaaloti waraana kanarraa fayyadaman jira. Kutaalee baay'eetti waraanni mootummaadhaa ajajaan loonoo saamu argaa jirra. Midhaan magaazana diigee midhaan fe'atee gara giddugaleessa waraanaatti yoo fe'u argaa jirra. Giddugaleessa Oromiyaatti dhageenya jirra. Kibba lixa biyyattiitti Beenishaangul Gumuz keessatti naannoo Matakkalitti argaa turree jirra. Namoota immoo abbootii qabeenyaa addatti fo'anii maallaqa gaafataa turan. Maallaqa gaafachuu qabu osoo hin taane namoota faaya guguddaa qaban kan gatii baasuu danda'an dubartoota hanga qawwisa gurraa dubartootaa dabalatee qabeenya irraa funaananii waraanni gurgurataa jira. Waraanni kun waraana nagaa buusuudhaaf opereeshinii waraana gaggeessanii Oromiyaa keessatti yookiin naannolee biraatti nagaa buusuudhaaf akeekame miti. Tokkoffaa hammeenya lafa sanatti argaa jirturraa yoo kaatu hojii shorkeessummaaf waraana bobba'edha. Lammaffaa immoo qananii qondaalota waraanaatii fi kaadiree achirraa waasheer godhattu qabeenya saamuu kanarraa waasheer godhattu giddugaleessa godhatanii bu'aa waraanaatii fi bu'aa kaadireetiif waraana labsame natti fakkaata. Yaayyuu fi gaafi jalqaba gaafatti dhumirra yaayyuu deebifte. Abiy Ahmad maaliif military rule nuun hin jenne jette jirta. Indirectly Abiy Ahmad military rule ma kanni waggaa afran dabre biyyatti ittiin bulchaa ture. Abiy mataan isaa Itoophiyaa jechuun biyya federal system parliamentiin bultuu jedhan herreganii paarlamaan Itoophiyaa is maani stamp parliament maani dhaniin paarlamaa gatiin qabnu mugaa kawaan tokkollee kan finne jechuudha. Abiy duran murteesse harka baasu warri harka baasee kondoomineemiin fudhata harka dhaanee galuu baqa hiikan qabu jechuudha. Garuu namni guddaan mastermindiin biisuuni qabiisuu waan fetolch Abiy Ahmad. Abiy Ahmad mataan isaa PhD jedhanii waraqata kennaniif malee he was a military man. Diqqeennum ganna 14 jalqabe kilaashi baachuu jalqabe achiin duuballee waajjira basaasa kee ture kolonela maaragiin isaa yookaan poozishinii waraanaa nam waraanaati jechuudha. Kaani Itoophiyaa keessatti saati amma seeraan inni kanami buluu jiru. Seera aadaa dhugaamii miti haati bultuun. In fudhachuu baannaan sijjeessanii jechuudha. Qawweetti Itoophiyaa liid godha. Kanaafuu military rule jechuu ni dandeenya. Lammeessoo dhagaan military rule si jechisiisu Itoophiyaa keessatti hojiin raayyaattis biyya daanga biyyatti tissu. Bakka qaamolee alaarra tissu. Amma immoo hojii waraana hojii military biyya qabulchuu jiru military jechuu ni dandeenya. Liit Oromiyaa waggoottan afranda command post qabulchaa turu waraana. Oromiyaa jiddu galeessa hagaaga'uu jiru waraana. Waan dhibidis raayyaan ittis biyya Itoophiyaa keessatti akkam ilaalama biyyoota mootummaa Islaama ijaaratanii jira biyyoota mootummaa Kiristaana durii keessatti cheerchi maqaan dhooftu durii gaafa cheerchiin faanangoo qabdu. Roomaanii impaayirii keessatti biyyoota shari'a loo hin bulan keessatti ammoo waa'ee quraana waan maanii dubbachuu hin dandeettu. Itoophiyaa keessa waan waraana dubbachuu hin dandeettu. Haasaa biyya ammas yeroo darbe paarlamaa gubbaa dubbatan hin garre makkalakkaa mankaata አይቻልም ትቀረደፋለ ካና ወይሱ ትቀፈደዳለ ዋልጀጁ ትቀፈደዳለ አይ ዶንት ኖ አላ ማሪፍ አማሪፍ ነው ሚኒ ዳምታይቹ ቤዚክ አየበለዱፍ ነሰብ ሶ ኢትዮጵያ ሚሊተሪ ሩሊንግ ብሉ ጅርቲ ተናስማስ ይደብዞ ካም ፋክቲ ለፍከጅ ኦሮሚያ ናኮም የወንጀል ቀብራ ካሶፍ ያለቲ ኩታሌን ኦሮሚያ ኸወራን ረተ ለብሰሚን አማንተን እንጅርቱ ጀቹ ሱን ረጋ ጉዳ ኡመቲ ኸን ከኑ ዳዋቹ ጅርታ ረጋ ቦደ እንዴተን ወደፈኑ ኸርጋን ኡመት ኸሰዋን ታደብ አኩም የወንጀል ኸራ ገርገራቲን ገር ሊጥ ኦሮሚያት ገር ጅዱ ገሌሳ ደብር ያሞ ኸሌ ገናም ቆፍ ወደፈኑ ረጋ ብልብላቲ መጋላምቦ ረዱብምኔ ኮንኮላታን ታታ ፍሩተማ ጫሉ መጋላምቦ ኸ ቆጣሙሬ ሊጥ ኦሮሚያ ደቀቡ ቆብ ቀብናይቹ ወራኒ ይፈለብ ሰመጅራ waraanag bobbaya amman tan torban lam guuta jira of course ganna furguutu lola turani bifaranam mammo dabo wagga dabre tigray khesa yamani dubur gudeessisan khashabiyan khesa tirmat shoror kesi toti amara khesa tirmat bifaran oromiya ra labsani jirani consequence yohan diban ni daqabsisuuf jir ta tigray sulaluf jirra oromiyat wa bulchinsa Abiy Ahmed irratti qabxii sin kaastan irratti waa tokko dabalee gara dhimma keenya ijootti ce'uudhaaf ammas bulchinsa siviilii aangoora jira jechuudhaaf bulchinsa siviilii maali officialize godhani namugatiya manni murtii aangoo hin qabu manni maree bakka buutota uummataa qaamni seera baaftu jedhamu aangoo hin qabu aangoon kan inni jiru guutummaan guutuutti qaama hojii raawwachiiftu jedhamu executive kan jedhamu isaan harkadha kan jiru isaanuma harkaa iyyuu warra qawwee harkaa qabu harka jiraachuu afaan qawwee harka jirti biyyi sun kanaaf bulchiinsa Abiy Ahmed bulchiinsa waraanaa irraa fagoo hin jiru jechuudha kaasuu kan dandeenyuuf heerri biyya sanaa bulchiinsa waraanaa ayyamaa hin ayyamu heerri biyyi sun irra dhaabbattee jirti jedhamu hamma heerri
sun bulchiinsa waraanaa nayyamnetti ammoo bulchiinsi Abiy Ahmed seera qabeessadha jechuudhaaf hin dandeenyu jechuudha. Gam tokkoon bulchiinsa waraanaati bulchiinsa waraanaa ta'uunsaa ammoo seera qabeessa isa hin taasisu. Qaamni aangoo irra jiru sun legitimacy hin qabu kan si jechisiisu tokko isa kanadha. Hamma qaamni mootummaa sadaniyyuu aangoo isaa karaa guutuun exercise gochuu hin dandeenyetti amma olaantummaan qaama tokko qofti apply ta'aa jirutti biyya sanarratti jechuudha. Mootummaan aangoo irra jiru sun mootummaa seera qabeessa jechuudha fi nama hin dandeessisu. Egaa gara waraana Oromiyaa irratti labsame kanatti yoo ceenu amma gara sanatti yoo deebinu waraanni kun macarrashaa jedhamuudhaan yeroo darbe nuti irraa dubbataa turre jira karoorri akkasii akka qophaa'ee jiru. Amma kan exercise ta'aa jiru waraana macarrashaa jedhamuudhaan karoorfame sana akka ta'eedha odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Kallattii garagaraadhaan qaamoleen waraana kana hoogganan beekamaniiti kan isaanii jiranii. Odeeffannoo gama kootiin jiruun tuutni kun inni guddaan bakka afuritti hirameeti kan inni jiru. Tuutni jalqabaa Jeneraal Solomoon Ittafaatiin tuutaa hoogganamu akka ta'eedha kan inni dhaga'ee jiru. Toorri humni kun irra bobbaafamee jiru ammoo daandii Finfinnee irraa hanga Wallaggaatti gadi fuulla'u wal qabatee waraana bilisummaa Oromoo toora kanarra socho'u qulqulleessuu akka ta'eedha ergamni garee kana keessumaa Shawaa Lixaaf naannoo sanarratti akka xiyyeeffatudha odeeffannoon qabu kan inni mul'isu. Tuutni inni lammaffaan humna koomaandoo Jeneraal Shumaa Abdataatiin hoogganamu akka ta'es odeeffanneeti kan jirru. Humni kun ammoo Asoosaa irraa gara oliitti gara Wallagga Lixaattidha kan inni waraanaa dhufu akka odeeffannoo qabnutti jechuudha. Tibbanaa Asoosaatti dhalattoonni Oromoo adamfamanii hidhamaa turuun ni yaadatama. Kunis waraana kanaaf haala mijeessuudhaaf yookaan haal duree qulqulleeffachuudhaaf akka ta'etu hubatama. Humni inni sun immoo asii ol lolaa jechuudha. Humni kan Jeneraal Solomoon asii gadi kan inni lolu. Tuutni sadaffaan humna raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi humna addaa Oromiyaaf jalaa qabu ta'uudha kan dhageenye jirru. Inni kun xiyyeeffannoon isaa gara Horroo Guduruu Wallaggaarraa akka ta'ee jirudha odeeffannoon an qabu kan inni mul'isu. Tuutni afuraffaan humna waloo raayyaa ittisa biyyaa fi humna Amaaraa yoo ta'u humni kun immoo daandii buree Wallagga geessutti keessumaa Wallagga bahaarratti fuulleffatee humna waraanu akka ta'eedha odeeffannoon qabu kan mul'isu. Gama kan biraatiin tuutni gara Salaaleetti bobbaafame humna Amaaraarraa raayyaa ittisa biyyaarraa akkasumas poolisii federaalaaf qaamolee garaagaraarraa akka jiru odeessi nu qaqqabe nu mul'isa. Gara Wallootti humni Amaaraa bobbaafamaa jiraachuu akkasumas iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo ni socho'a jedhaman hundumaa irrattiyyuu humni yookaan tuutni waraanaa ramadamee bobbaafamaa jiru jiraachuu odeeffannoon qabnu ni agarsiisa. Xiyyeeffannoon isaanii guddaan waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessaa fi lixa Oromiyaa irra socho'u kana yeroo xumuraatiif dhabamsiisuu macarrashaa jechuudhaan duula labsan akka ta'e illee odeessi gama kootiin jiru ni agarsiisa. Yaa waraanni kun jalqabumaa kaasanii Dr. Mararaa faan namooti siyaasaa Oromoo himaa turan garee Amaaraa keessumaa eliitii Amaaraatu fedhii eliitii Amaaraati waraana gaggeeffamaa jiru. Waraanni entirely Oromiyaa keessatti illee kaaba biyyattii keessatti illee ture. Garee kana garee Gifaa Baloo'edhaan ture Profeesar Mararaan. Gareen kun intarastii impaayera ijaaruu qabaa. Intarastii lafa weeraruu qabaa. Lafti biyyattii Eritrea dabalate lafti biyyattii lafti Eritrea lafa keenyadha. Lafa Tigraay claiming godha, lafa Affaar claiming godha, lafa Oromiyaa claiming godha, kibba biyyattiis lafa biraa claiming godhu hin qaba. Kanaafuu fedhiin waraana kana fedhii humnoota Amaaraati. Kaaba biyyattiittis waraanni gaggeeffamaa ture yoo ilaaltu waraana daldala saliixiitiif jecha lafa Sudaan illee claim gochaa jiran amma akkaataa walii galtee daangaa bara 1990mootaan lafti amma warri Sudaan irratti mormaa jiran kun lafa warra Sudaan akkaataa seerri jedhuun jechuudha. Kanaafuu hanga gareen kun adaba hin godhannetti waraanni Itoophiyaa keessaa hin dhaabbatu. Waraanni kun immoo waraana koozii qabu miti. Waraana kaaba Itoophiyaatti waraana uummata nagaa 500 ol fixedha. Nama siviilii qofa osoo hin taane uummata namoota waraanaa osoo hin taane namoota siviilii 500 ol fixe yuunivarsiitii biyya Jarmaniiti kan Belgium tokko kan qorannoodhaan bira ga'e. Namoota siviilii ilaal. Namooti waraanaa keessatti yoo dhuman conventional war haga ta'etti ishuu miti. Ammallee deemtee kibba Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuuz keessatti gareen Amaaraa bobbaatee
namoota jimlaa fixee jirti. Oromiyaa keessattis kan arguuf jirru waan armaan dura agarreerraa waan adda ta'uu dhiisuu baatullee dhumaatii namoota siviiliiti. Dhumaatii namoota siviiliiti. By the way, bulchiinsa Abiy Ahmad gara fuulduraatti Oromoo qofa osoo hin taane biyyattii keessatti sabooti baay'een duguuggaan sanyii irratti raawwatamee jira jedhanii himataa jiru. Ragaadhaan konfirmu gochuu kan dandeessu Tigraay irratti duguuggaan sanyii raawwatamee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uummata Gumuz irratti duguuggaa sanyii kan jechisiisuu danda'u qabatamaan raawwatee jira. Oromiyaa keessatti waan akkasii raawwatamee jira kutaalee garaagaraa keessatti. Kanaafuu bu'aan waraana kanaa dhumaatii lakkoofsaan himuu hin dandeenye yoo fiduurraa kan hafe bu'aa yookiin injifannoo waraanaa inni fiduu danda'u hin jiru. Dhumaatii yookiin wal waraansa uummataa dhala kan jennuun ilaalchi humnooti Amaaraa kunneen uummata Oromootiif qaban maali? Uummata Tigraayiif qaban maali? Uummata Gumuziitiif qaban maali kan jedhu irra deddeebiin waan ibsaa turre viidiyoo humnooti Amaaraa irratti dhaadatan tokko daawwannee walitti deemna dhimma kana akka ibsu. ራያ መሬትና ወልቃይት እስካልተመለሰ ድረስ ኢትዮጵያ እንደ ሶሪያ ትፈርሳለች እንጂ ሰላም አይመጣም። የአዲስ አበባ ጉዳይ እልባት እስካላገኘ ድረስ ሰላም አንሆንም። አንድ አማራ ሲሞት 100 ገዳይ ይሞት። አንድ ጉሙዝ 100 አንድ አማራ ከገደለ 100 ጉሙዝ እንገላለን። ኦሮሞ አንድ ኦሮሞ አንድ አማራ ከገደለ 100 ኦሮሞ እንገላለን። በየቦታችን እንደራጃለን፣ በየሰፈራ እንደራጃለን። በየትኛውም ቦታ ተንቀሳቅሰን የአማራን ደም እንመልሳለን። የትኛውም ታጣቂ አንድ አማራ ሲገል 100 ጉሙዝ እንገላለን። አንድ ኦነግ አንድ አማራ ሲገል 100 ኦነግ እንገላለን። ከዛሬ ጀምሬ እኔ በራሴ ወይም ደግሞ ታጋይ ዘመነ ካሴ በሚያሰማራኝ ቦታ viidiyoowwan kanneen illaa yaada xumureensi kana guyyees akka argitan fedhiin yookiin intarastiin humnoota kanneen babal'ifannaa lafaa weerara lafaa akka ta'e sadarkaa Finfinneen haga lafa Amaaraa hin ta'initti Itoophiyaan ni diigamti sadarkaa jedhutti akka Sooriyaa taati sadarkaa jedhutti humni dhufe Oromiyaa keessa hoo dhufe badii akkamii dhaqqabsiisuu akka danda'u gaaga'ama akkamii fiduu akka danda'u viidiyoo kanarraa hubachuu hin dandeessanii irra deddeebiin ni Amaaraan zaranyaa nañ Amaarti tokko du'e Oromoo 100 Gumuzii 100 ajjeefna humna jedhutu Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantiin naannoo Amaaraa wal ta'anii gara Oromiyaatti bobbaasaa jiranii gaaga'amni garee kanaan dhufu boori gaafatamummaan ka Shimallis Abdiisaa ka garee Abiy Ahmedii fi pirezidaantii naannoo akkasumas qondaalota waraanaa ta'ullee gaaga'amni karaa waraana kanaa dhufuu danda'u salphaa kan ta'an asuma tilmaamuu dandeenya. Yaa war dhiignama dhuguu fi wacu dhiignama dhuguu fi garee duriyyee lamatti waliigaltee midhaaffate Itoophiyaa balleesse garee gifa baloo garee laf nam cufaa laf dhiise reeffi falmite reeffi nama mucaa barana opdiyooni dambi doolootti addabaabaa irratti jeef inni du'ennaani Amaaraano jettee ittiin dhaadachaa turte ittiin falmaa turte lammeessooni waliigaltee lama ture akkuma yeroo gargaraatti irra dubbachaa ture waraani kun Abiy nugus ta'u fedha barcuma ofiitu lola gareen Amaaraa immoo laftee san cuf wallagga eenyaan dhudhani laf wallaggaa sun tam midhaan baasa laf sun irra uummata Oromoo buqqiftachi irratti baala abbaat abbaa lafa ta'uuf karoorfattee itti seenan jechuu kaayoon sun adogal mingayn waraan kaab Itoophiyaatiin jala maal jedhan jala gatattee jechuu Tigraay tokkummaan kaatee loltee amansiiftee garaftee Finfinnee deebiftee jechuu Abiy Ahmad baqatee Finfinnee galee umni Tigraay argennaan naga murteeffatee umni Oromiyaa irratti ammoo umnu fi agarsiisuuf bobba'ee jira jechuu kaayoo waraan kana maaluun aan jette kaayoo sadi qaba tokko garee Amaaraa gammachiisu gareen Amaaraa finxaaleeyyiin akkam baroodituun waraan Tigraay irratti durdeemummaa Abiyyiitiin mootamtee hamileen cabxee jirti jechuu gareen saati amma Abiy Ahmad uf jala qab garee Amaaraa malee hin jirtu jechuu Abiy Ahmad jechuun nama addunyaan xireeffattee wamdi diqqoo argatullee hin gammaduuf yaalu amma wanni inni qab garee Amaaraa tan waan taateef garee Amaaraa tan mufachiisu dhabuuf gareen Amaaraa tan qoommachiisu dhabuuf kaayoo waada walii galanii laf Tigraay sun fudhachiisuuf dhufe waan hin milkaa'iniif laf Oromiyaa weerarsiisee fudhachiisu garee finxaaleeyyii gammachiisuun kaa'u jalqaba lammeessooni konflikti interperuunan yaayyuun dhaabbileen jaarmiyaaleen Oromoo karaa nagaatiin qabsaan karaa nagaatiin mari'adhaa waraan hin barbaachis jedhanii yes nami cufte akkasuma jechuu jira Abiy Ahmad ammach waraan malee jiraachuu hin danda'u dhumatti bakka Abiy Ahmad nagaan bu'ellee hin fayyadamu waraan itti fufullee wal fakkaata maaliif ennaan gaaf nagaan dhufee nagaan bu'ee nami cufti gaaddis jaltaa'ee wal mari'achuu jalqabe yakki hamaamaan waggaa afran dabree dalagaman ka kaameraan arga muraasa qalmi nama ilaan arga muraasa ka waaqi argammoo lakkoofsa waan hin qabneef yakka hamaama kan waan baqatuuf Itoophiyaa goole yoo Oromiyaa
akkuma Tigraay duguugee waan tolche garee dhibii Orofa dabuu godaanuu danda'a. Kanaafuu dhiig nama baqa reef nama lakkoofsiisu malee akka biraan qabu jechuudha. Sadeessoo aangoo cufaafiyyuu wanni isii kajalqaba aangoo is a narcissist leader amala Dr. Abiy Ahmed Faranjiin ittiin abaart keessa ittiin qoxxifte keessa narcissist nama akka maluuf jaalatu ufoo ufittummaa hin qabatanii asaasa keessatti miiliyoonoochi moota halluu Itoophiyaatti qaxxalaale. Itoophiyaan inni baan dhibiin hin jirtu aangoo isaati. Barcumaan kiyya abba fedhee dhumata malee barcuma kiyya abbuu hin danda'an jedhee dubbatee jira. Barcuma ufiitii fedhee yookaan barcuma buqqifatee Eertiraatti hin galtaatu malee biyyi Itoophiyaadhaan laakkuun bultee kaatuun biyya nyaachuu jirti jechuudha. Lubbuun nama keessa gaagaamuu jirti, diinagdeen kufuu jirti, Oromiyaan gaagaamuu jirti. Dhuma irratti waraan kan konsekwensiin isaa maal ta'uu danda'a jettee yaa'ii dubbattan isaan. Waan Tigraay argin caala Tigraay lafa fiizikaalii baay'ee muraasaati biyyi xiqqoo waan isii addunyaan argite adda baasuu dandeetti. Oromiyaan ammoo biyyi guddoo hawaasni hedduun keessatti dhokatu. Yakkoo Tigraay keessatti hin argin Oromiyaa keessatti Tigraay keessatti hin argin Oromiyaa keessatti argatu. Amma hagas caala arguuf jirra jechuudha. Opereeshinii miila maaltu adda taasisaa waan jedhu qabxii tokko kaasuu fi humni addaa Amaaraa kanaan dura dhoksaadhaan gara Oromiyaatti bobbaafamaa ture ifattee akka inni gara Oromiyaatti bobbaafamu taasisuu isaati. Kanadha pirezidantoonni naannolee lameenii ifatti taa'anii kan isaanii labsanii jechuudha. Humni Amaaraa pirezidantiin naannoo Amaaraa eeggadda ifaan ifatti akka dubbataa turanitti lolli kun lola keenyadha. Ifaan ifatti bobbaanee waan ta'u hundumaa gochuu qabnaa jedhanii jiru. Kanammoo isuma cina taa'ee kana feeree humni kun gara Oromiyaa akka seene Oromiyaa irratti waraana labsu kan taasisee jiru tokko ammoo Shimallis Abdiisaa fa'i mataan isaanii Abiy Ahmed akka ta'e inuma beekama. Itti bahii waraana kana maal ta'uu danda'a waan jedhu kaasuun barbaachisaadha jedheetanii yaada. Waraana bilisummaa Oromoo tasuma balleessuudhaaf hin danda'an. Waraana kaayyoo uummatummaa qabatee socho'u qaamni balleesse kanaan dura riphee lolaa qaamni balleesse hin jiru seenaadhuma keessattiyyuu dhumarratti tarii araaraan tarii mariidhaan riphee loltoota waliin waliigaltee taasifamuun qaamni kun gara qaama karaa nagaatti deebi'ee yookaan gara steepii itti aanutti akka ce'u taasifamee ta'uu danda'a. Garuu riphee lolaa lolaan balleessu keessumaa waraana taankiif maaluu bobbaastee ittiin balleessitu miti riphee lolaanii ammas waraana bilisummaa Oromoodhaaf የመጨረሻ jedhames የመጨረሻን itti fufes homaa tokko waraana bilisummaa Oromoo bifa kanaan balleessuun akka hin danda'amnedha kan inni natti mul'isu. Itti bahi waraana kana uummata nagaa gaaga'uudha akkuma isin kaastan. Kanaan dura opereeshiniiwwan irra deddeebiidhaan labsamaa turan kan isaan irratti fuulleffatan kan isaan duguugaa turan kan isaan gatii kaffalchiisaa turan uummata nagaadha. Qotee bulaa Oromoodha. Qotee bulaa Oromoo irratti qe'ee gubaa turanii qotee bulaa Oromoo qe'ee isaa mancaasaa turanii akka inni hin qotanneef buqqisanii kan dirreerra facaasaa turan qotee bulaa Oromoodha. Ammas opereeshinii kanarraa wanti hubatamuudhaaf danda'u uummata nagaa duguuguu keessumaa qaama uummaticha akka diinaatti ilaalu irratti afeeraniitiin miidhaa uummatichaa hammeessuurraan kan hafe bu'aan isaan argatan ni jiraata jedhee hin yaaduan. Falli kana maal ta'uutu irra jiraataa waan jedhu ilaaluun gaariidha jedheetanii yaada. Qaamoleen lamaan lola dhaabanii gara mariitti akka ce'aniif hedduun gaafataa turanii jiru. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo gaafataniiru. Hayyoonni yaada dhiheessaa turaniiru. Haa ta'uti qaamni aangoo irra jiru Biltsiginnaan antasumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin taa'ee hin mari'adhu lola Oromiyaas hin dhaabuu jedhee ifatti labseeti kan inni jiru. Kanaaf falli jiru maalidha? Ofittisuu qofa ta'aa jechuudha. Dargaggoon Oromoo kana hubachuu, uummanni Oromoo kana hubachuu, lola irratti labsame kana lolli irratti labsame kun kaayyoo maalii qabatee akka inni deemaa jiru eenyu abbaa lola kanaa akka ta'e hubatee ofittisuu qofa irratti fuulleffachuutu furmaata ta'a. Yaa kanumaan wal qabatee gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF waraanii uummata Oromoo irraa labsam waraana seera baleessummaa hin qabne waraan duguug sanyii Tigraay keessa dalagama ture raawwachuuf karoorfamu waan jira kaasee jira. Kanaafuu qabsoo uummata Oromoo godhuu jiru ufittisu inni godhin deeggara yoo mariileen ka godhamtu taate waraanni bilisummaa Oromoo marii tan keessatti ammatamuu qabu waan jira kaasee jira. Abrahaamitti ta'a. Yaa ibsa waajjira haajaalaa Tigraay kana gabaabinaan dhiyeessinu tokkoffaa uummati Tigraay fi mootummaan Tigraay qabsoo bilisummaadha kan uummati Oromoo hiree ofii murteeffachuuf godhu cinaa akka dhaabbatu irra deebi'ee mirkaneessanii jiran. Ibsi kun yeroo armaan duras ji'oota 2-3 dura baheeti jira. Wallaansoo uummati Oromoo godhu wallaansoo of baraaru yookiin survival uummati Oromoo existential threat jala jira akkuma uummati Tigraay waggoota lamaan darbaniif jala ture jechuudha. Itoophiyaan immoo erga waggoota Abiy Ahmed gara aangootti dhufe as
keessumaa humnoota finxaaliyyii Amaaraa sirna waaltawaa sirna impaayera Itoophiyaa ka abjuu moototaa qabu ijaaruudhaaf waardiyyaa akkasiiti kan bulaa jirtu adeemsi Abiy Ahmed kun qabsoo bilisummaa akkasumas siree ofii murteeffachuu sabootaa ka bu'uurri isaa heera mootummaa biyyattii ta'e kafaalleessuudha waan ta'eef qabsoo ummati biyyattii keessumaa ummati Oromoo gochaa jiran kana cinaa dhaabbannaa kan jedhudha. By the way amma adeemsa waraanaa kana ilaalchisee wanni jechuu barbaadu haguma waraanni kun dheerachaa deemu amma Yihuneen gara mariitti carraan gara mariitti dhufu yeroon isaa dhiyoos natti fakkaatu amma gareen Abiy Ahmed Tigraay wajjiniyyuu fedhii nagaa buusuu akka hin qabne irra deddeebiin amma argaati jirra. By the way genuine yookiin marii haqaa qopheessuudhaaf fedhii akka hin qabne argaati jirra. Haguma waraanni kun dheerataa deemu akka argaa jirru humnooti naannolee ka waraana giddugaleessaa lolan jabaachaa dhufanii mootummaan giddugaleessaa immoo dadhabaa deema. Itoophiyaan amma failed state taate jirti by the way. Amma bulchiinsi mootummaa giddugaleessaa lafti inni bulchu lafa xiqqaadha. Tigraay bulchaa hin jiru. Naannoon Amaaraa amma insurgencytti deebaa jira. Beektaa garee riphee loltootaa ijaaraa jira. Mootummaa naannichaatu deeggara by the way garee kana akka naannoo Oromiyaallee miti. Oromiyaan akkas ta'aa jirti. Haga waraanni dheerachaa deemu carraan gara mariitti dhufuu dhiphachaa deemu. Humnooti mootummaa giddugaleessaa lolan jabaachaa dhufu. Waraanni Abiy Ahmed bobbaasu immoo dadhabaa dhufa. Kun immoo biyyattii gara diigumsaatti geessa. Somaaliyaa olaaltan amma fakkeenya Somaaliyaa fudhachuu dandeessa. Somaaliyaan mootummaan giddugaleessaa lafti inni bulchu Moqaadishoo fi naannoo aseerraa muraasa. Irra caalaa garee Alshabaab gibira funaanaa naannolee baay'ee ka bulchaa jira. Somaaliyaan sababa saniif biyya abbaan biyyi feete dhuftee weerartaateerti. Barbaade amisoom dhufee fedhii mootummaa yookiin fedhii lammiilee biyyattii malee nagaan kabachiisa jedha. Yoo barbaade mootummaan Keeniyaa dhaqee nagaan kabachiisa jedha. Mallas Zeenaawiin waraana ergee Somaaliyaa weeraree jira. Biyyumti Jibuutii illee weeraruu dandeessi. Ingiliziin akkas. Biyya akkasii ta'uu deemna kan jiru. Yayyaa taanee dabarree bitti harmirratti waan argitu fakkeenyaaf maal seeta konstituushinii seerii biyyattiin sun ittiin bultu agin tasarsaasin paarlamaaleen wanni nama Abiy Ahmed seer kayyoo ujirra wayin nama miidhu fedhe sunuma fayyada. Yoo garuu jiidhu namoo practically nami seer biyyattii tatarsaasee gatii dhoowwa Abiy Ahmed mata saat garee saat kana mijjeesu hamma murtii kabaji dhoowwe dhiibba mirga namoo hamaamtuun himatamuu isaanum. Amma armirratti gareen ammaan tana Oromiyaa keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti duguug sanyii raawwachuuf bobba'u jirtuun garee Amaaraati. Kuniin regional government constitutionii seer baaftuu seertumtuu seeriitu mataa ofii qabnamu. Federaalaan bultennaan state of dandee autonomous state qaba namni kun cuftinu gareen Amaaraa adoo sila dhugumaan biyyiti sun jiraatte akka biyyaatti biyyiti jiraatte Oromiyaa duul dhadhee ilmaan Oromoo man itti gubatu hin ta'ini daangaa Suudaan garafanii keessa oofan sun dhadhee tissiti. Garuu amma maal godhanii interestiin biyyaa waliin qabate interestii barcumaatii fi garee muraasa garee shiftaa ta'uu ijaarte garee shiftaa callaa itti ibsuu dandeetta garee Abiy Ahmed shifta malee akka dhibii waan hin qabnee fi Oromiyaa irra bobbaasanii fidanii jechuudha. Kanaafuu amma akka waliigalaatti gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay warra kan sirrii midhaasite waan hubatti naaf fakkaata. Wanni isiin Oromiyaa Afrikoomandi godhuu jirtulleen mirguuf ittisu Oromiyaa jettee ibsite. Amma waraani kunini Oromiyaa keessatti opereeshinii shanii balleessinee amma Abiy Ahmed fachi malleessifaan bobbaaftu kanaan marsaa irda deebiin marsedduu Oromiyaa keessa godhame. Keeb jiddu galees baalii Oromiyaa godhame. Achi keessa shanii agamitti barbaadaa. Mee gaafumta jalan adeemsa. Qulqulloota Oromoo harka duubatti hidhanii daa'im ganna 17 rashaan wala maniyyeessa gubanii maatii diiguwal uummata jimlaan buqqisanii jireen gadadoo gatu hal shaneen warri kun balleessu tokko hin jirtu. Amma immoo maal godhan? Garee diin Oromoo taati. Finxaaleeyyiin Amaaraa diin Oromoo kan jal sararree beekuu qabna. Garee diin Oromoo diin gara Oromoof illaam guuranii Oromoo bobbaasuu jiranii jechuudha. Interestii warra kana maal yeroo tokko Shimallis Abdiisaa goobana daacceettee ibsiti ijoolleen maqaa arrabsuu fi maani gooti. I think garee Abiy Ahmed tana goobanuun faallee bakkum ciiftu kabajin dhoor jedhee amananii. By the way sitti waan amma goobanaa jaarraan inni keessa turee fi jaarraan amma Oromoon jirtu addunyaa garagaraati. Akkan. Yeroo addunyaan enlightened taate yeroon kun Itoophiyaan bulchiinsa ammayyaa heera ammayyaa ka qabdu. Biyya sirna federaalawaa ijaarte. Biyya immoo Oromoon keessatti dammaqee bakkanaaf malu jedhee gaafataa jiru keessa jira. Akkana. Bara goobanaan ture bara miilli jaarraa tokko dura addunyaan dukkana keessa turte baay'ee keessumaa Afrikaan dukkana keessa turte Awurooppaa fa'aa ta'ee jira.
ولي مدالو يو مال جو يكي ورا ولي مدال ثانك يو يو نتدب إما كان ولدت قبول عفي واجر إما لا تقرأ يكون إبسا باسي نجا كابسو هدانو أمني أرومو أفيت سود عف أكاسو مسمو مرجع هريسا مرتيف فتشود عف أفين أف بلشوف تاس أجرو كان عف ديجر سكام ناجي تشود أني كاسني تكنيساني جراني أوبريشني بفهارة أن ورانا أروميا رتي لبسمي جرو كان سي بالالي فتني تكنيساني جراني سرني أبي أيمن كرابة دي سافي دي جما كان تيركو سياسة في ideology humna waraanatiin hiikuu fi ejibbaata gochaa jiru dhiisuu akka dhiisuuf waamicha dhiheessinaa jedhaniiti kan isaan jiranii qaamotaa fi uummattoota akkasumas lammiilee ilaalcha addaa qabanii fi kabajaa fi ulfina isaaniif malu kennuun keessummeessuun barbaachisaadha akka waliigalaatti uummanni fi mootummaan Tigraay rakkoo Itoophiyaa mudateef furmaata waaraa fiduuf mariin biyyaalessaa kan qaamni marti irratti hirmaate fala ta'a jennee yaannaa jechuudhaan kaasanii jiru. Marii addatti humnoota Tigraay waliin taasifamu yookaan mootummaa Tigraay waliin taasifamu kana jalqabu irraa kaasanii mormaati kan isaan turan jarri ammas waan simatan hin fakkaatu. Mariin warra Tigraay waliin taasifama jedhame kunis waanuma itti deemamu yookaan waan itti seenamu hin fakkaatu. Akkuma yeroo darbe kaasne jaarsummaa irratti illee walabaati kan isaan jiran warri Tigraay keenyaannu araarsituudha. Warri federaalaa immoo gamtaa Afrikaa qaama walaba hin taane sana qofa malee jechuu irratti kan isaanii argamanii ibsa kanarraas yookaan ibsa deeggarsaa kanarraas kan itti hubattu humnoonni kunniin ammas gara walitti bu'iinsaatti waan deemuudhaaf malan malee waan gara araaraatti deemanis hin fakkaatanii warra Tigraay qofa miti egaa qaamoleen garaagaraa ammas waraanni Oromiyaa irratti labsame kun dhaabbatee gara mariitti haa deemamu jechuu irratti argamu mootummaan garuu kanatti karra cufee jira uummanni keenya keessumaa kan toora waraanni guddaan irratti bobbaafamee jiru kanarratti jiru of eeggannoo guddaa taasisuu akka qabudha kan dhaamnu dhimma kana keessa baana waan asirratan argitu ilmaan abbaa gadaa ofiin jettu Oromiyaatti ibidda garee Amaaraa yaamte TPLF gareen diin waggaa 27 hojjeeftennu Oromiyaan miidhamuu jirte to si dubbat bara kana arguuf sitti nulfaatu am dubbi amma barreeffam TPLF barreessa kan yakki hojjetamuu jiru kun aadamaleedhaan kana ergamtoota wal qabsiisan kana garee Abiy Ahmed Ameerikaallee yoo si waraan dhaabaa nagaa fayyette Ameerikaalleen waan dhibi end of Itoophiyaadhaan Gibxi siin jedhan jinni siin jedhan garuu haraan Abiy Ahmed deem waggaa afur waan inni Itoophiyaa godha argine jirra waan tokko maal jedhan seetu waan tokko ufamansiisuu qabda ilmi kan keetille ta'e diin kan keetille ta'e hasi ijjeet cufti diinum kan keeti uummata Oromoo tan jal sararee beeku qaba dab waggaa afran dabr murni Abiy Ahmed opdiyoon biltiginnaa Oromoo irratti hojjetan maantana jaarmiyaalee mirga namoomaati falman hedduun iyyuu waan hubatan fakkaatanii yeroo gargari uummata Oromoo gaafa kana dhiyeessa ture waan Oromiyaa keessatti Tigraay qof dubbata waan jedhan kaasatanii jiranii gabaasa amma dhiyootan bayeen irra guddoon dhaabbata garee mirga namooma Human Rights Watch barreeffama balla barreessiteen waraani Tigraay yakkamaama Oromiyaa keessatti dalagamaa jiru dhosse jira Oromiyaa keessa wanni deemuu jirtu waan jajjabdu lubbuun namaa gaagamaa jirtu waraani labsam kulleen akkum nu jenna lubbu qulqulloota hedduu akka nyaachuu danda'aafte jirti Abrahaam achi daba. Director Human Rights Watch kan Afrikaadha Laatisha Baayider Ethiopia's other conflict yookiin waraana Itoophiyaa isa biraa jechuudhaan mata duree godhanii barreeffama barreessaniin waraanni Itoophiyaadha kakaaba Itoophiyaadha jiru akka guyyoon kaase waraana Oromiyaadha akka giddugaleessa biyyatti jiru dhoksuu isaa hin kaasanii barreeffama iseetiin dubartiin kun waggaa lammaffaa wareegama Haacaaluu Hundeessaa sabeeffachuudhaan artikilii kana ka ink stick gaazexaa jedhuuf ka ergite wareegama Haacaaluu hordofee Oromiyaa keessa gaagaamni guguddaan dhalachuu waraanni Tigraayyuu isa booda akka eegale gadi fageenyaan kaaftee jirti. Guyyuma wareegama Haacaaluu sana hordofee namooti 180 ta'an keessumaa mormitooti 178 ta'an wareegamuu dhiibbaan namooma jajjabaan guyyaa sanii eegalee Oromiyaa keessatti kutaawwan garaagaraatti raawwatamuu inumaayyuu warri gaddarra ture eessumaa Haacaaluu Hundeessaa dabalatee bakkee sirna gaddaatti wareegamuu isaanii loltoota mootummaatiin bakka sana yuun ingidaa turee jira waa'illi keenya. Egaa lola wareegama Haacaaluu Hundeessaatti aanee Oromiyaan guutumatti waraana jabaa keessa akka jirtu waraanni kun immoo diigumsa hamaa dhaabbileen baay'een diigamuu maayinoritiin baay'een illee attaak ta'uu wal waraansaa humnoota riphee loltootaa fi mootummaa giddugaleessaa sababa gochuudhaan mootummaan lammiilee nagaa hedduu jumlaan fixuu Adawabaayitti rashanuu summary execution mana murtii malee namoota
ajjeesuu mana hidhaa keessatti jumlaadhaan walitti qabee hiraarsuu akkasumas mirgoota bu'uuraa mana hidhaa keessatti namni hidhamaan tokko maluuf dhoowwachuu ragaalee koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa illee wabeeffachuudhaan gabaasteeti jirti. Isheen kan gaafatte waa lama Oromiyaa keessatti mootummaan rakkoo kana dhoksuu fi ignoor gochuu dhiisee rakkina kana akka rakkoo bu'uuraatti qabatee rakkoo waraana Oromiyaa irratti labsame kana dhaabee gara riiformii dhugaatti akka deebi'u lammaffaan immoo qorannoon walabaa yakkoota waraanni Oromiyaa keessatti raawwate ilaalchisee godhamuu akka qabu gaafii dhiyeessitee jirti. Qabxiin guddaan kanuma amma Abrahaam kaasedha. Gabaasa kana keessatti ajjeechaa Hacaaluu irratti raawwatame kaasee yeroo garagaraatti Oromiyaa keessatti haalota deemaa turan kan waraanni Tigraay awwaaleera ukkaamseera jette kaastee jirti. Laachishii Abbaadarii hunda ta'uudha baatus jechuudha isaanii ijoodha jettu kan gabaasa gaarratti argatte kaastee kan isheen jirtu. Yakkoonni kunniin awwaalamaniiti kan isaanii hafan tokkoffaa qaamni walabaa seenee akka qoratuuf karri mootummaa cufaa ta'uudhaan wal qabate. Darbee ammoo ulaan intarneetii ulaan quunnamtii hundumtiyyuu cufaadhaan ta'uudhaan wal qabate haalli Oromiyaa keessa jiru kun ba'ee akka hin mul'annee fi hojiileen hojjetaman yakkoota yookaan gaagaamaa hamaa Oromiyaa keessatti waggoota darbaniif ofiinsaan geggeeffamaa ture kan raawwatamaa turan kana ukkaamsee hambisee jira. Lammiileen haqa argataa hin jiranii jechuurratti kan isheen argamtu. Rakkoo nageenyaa lammiilee nagaa Oromiyaa keessa jiraatan mudataa jiru hambisuudhaaf tarkaanfii jabaan akka barbaachisullee eekteet kan isheen jirtu. Yakkoota Oromiyaa keessatti qaama mootummaatiinis haa ta'u hidhattootaan raawwatamaniiru jedhamuudhaan yeroo garagaraatti ifa ta'an yookaan himaman kana qaamni walabaa gidduu seenee akka qoratu taasifamuu qaba. Kun hamma hin taanetti lammiileen nagaa Oromiyaa keessas nagaadhaan jiraachuu hin danda'ami gaagaamni Oromiyaas xumura argachuudhaaf hin danda'u jechuudhaan hubachiifteeti kan isheen jirtu. yaa Laatishaa Baadaar yookaan jaarmiyaalee mirga namoomaa idil addunyaa Human Rights Watch fi Amnesty waa'ee Tigraay kan waa'ee Oromiyaa illee gabaasa turan by the way. Itoophiyaa keessatti attention guddaa argatee waraan Tigraay attention guddaa argachuu keessa jabeenni warraan jira lammeessoo yakki dalagamillee yakka salphaamit haifan mul'ata yakka kanammallee wanna ammeessa biyyoottan ollaa qaama akka jalqaba rakkaatuuf yaal farmaajoon wataadara ergee jira Isaayyaas Afwerqi guutuma disti mooqaachisiisaa tura akkuma yeroo cuuf dubbachaa tur maal external force itti dabalamuun kun attention guddaa argatu godhe jira Tigraay keessa yakki hamaamaan dalagamee jira itti jirti gabaas kan keessatti yakkoottan dalagaman kan keessa dubartiin gudeedamu namni jiblaan ijjeefamu qaayirra buqqifamu yakkooti kun addunyaa waan achirratti xiyyeeffateef ka Oromiyaa keessa yakkooti amaamoo wal fakkaatan dhokatanii jiran jette jirti akka fakkeenyaatti dargaggeessi ganna 17 Amaanuel Wandimmoo fuula uummata duratti rashananii viidiyoo waraabanii waajjira koominikeeshinii mootummaa irra maxxansuu maatii gad guddateet guuranii maniidhaa galchuu balliftee kaaftee jirti. Dua Caalu Hundeessaa turning point inni dubbachaa ture siyaasaan Itoophiyaa gaafinni mataan lafa gargal gaaf Itoophiyaa ajjeesan Caalu ajjeesan Caaluun diraamaaf du'e diraamaa warri dalagsu maal godhe deebisee warra nyaate Itoophiyaa nyaate impaayeri dhiig nama dhugu baratu maal achiin duub carraan isiitti badee jechuun siin karoorum nama balleessuutiif abiyyitti fayyadame Dua Caaluutiin booda akkuma Abrahaam kaas namni dhugu dhumachuu hin dhossinee namoota dhumatan kun tokkolleen akka argatiin hooggantooti siyaasaa baay'een hidhamu sun keessa jalqaba waggaa sanarra qondaaltoti kaafoo muraasii gadhiifamanis hooggantoota adda bilisummaa Oromoo guutuutti adumanni murtii bilisaan gad lakkisee yookaan waabii eegee fi gad lakkisee jiru bakki malleefitti manneen lukkuu dabalatee kaampii waraana dabalatee rakkisata keessatti hidhamanii jiraachuu warri hidhamu kun ammoo haalam gaddisiisuun dhukkubsachuu tokkolleen dhossine dabalataan Oromiyaa keessa bakkoota gargaraatti intarneetiin cufamu jireenyi uummata gaaga'u lammiileen minority group jedhan ka Oromiyaa keessa jiraatulleen haleella akka akkaatiif saaxilamu kaaftee jirti. Kaan akka jajjabaa wanni isiin kaaftee mootummaa waraan bilisummaa Oromoo kan waliin naga buusuu dhabuun waraan bilisummaa Oromoo kan balleessuuf yaalinni godhu keessatti uummati crossfire waraana aleellaa warri walirra godhu jidduu tafe nyaatamu isa dubbate jiru waan nu gise cufu deddeebiin haasa'uu jiru waraan bilisiginnaan agammaatti shanii balleessin jettee dhaadatti
waraani bilisum Oromoo qaballeessan hin jiru qulqulloota nyaatamuu jirkeen kana dargaggooti edduun maqa kanaan farrajamanii duullee laata shee baadar dubbatte jirti human right watch sadarka kanatti dhugaa Oromoo hubachuu jechuun I think important move jedhee amanani. Egaa qorannoo qaama walabaa ammas kan isaan gaafatan yakkoota Oromiyaa keessatti raawwatamanii fi qorannoo qaama walabaa kana waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebiin gaafata jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo irra deddeebiin gaafatu qorannoo qaama walabaatti eenyutu karra cufee jira qaama mootummaadha. Yakki Oromiyaa keessatti raawwatamu yakki biyya sana keessatti raawwatamu qaama walaba ta'een akka hin qoratamneef har'as karri mootummaa cufaadha. Amma karri mootummaa cufaa ta'ee jirutti ammoo mootummaan yakkoota kanneen irraa walaba jechuudhaaf hin dandeenyu jechuudha. Amma gara osoo ajandaa dhumaatti hin darbin waraanni Oromiyaa keessa maaliif dhokate kan jedhu sababoota guddoo dhadhee waan kaasutu jira. Tokkoffaa waraanni Tigraay waraana xiyyeeffannaa guddaa argatedha kaaba Itoophiyaatti waraana humnooti baay'een humnooti alaa dabalatee jechuudha keessatti hirmaatanii Abiy Ahmedis officially televizyiniin waraana labsedha waraana dhokataa miti kanaaf inni waraana Oromiyaa keessaa gugee jira jedhee yaada lammaffaan immoo rakkoo communicationii tamma internetiin keessumaa bakkeessiin kaafte gara ji'a sadii yeroo tokkotti lixa Oromiyaa irraa internetii fi bilbila adda cituu hin kaafti lammaffaa immoo sagalee Oromoo warri ta'an namooti siyaasaa Oromoon Hacaaluu Hundeessaa dabalatee gariin ajjeefamanii jiranii gariin mana hidhaa turan Jawaarii fi Koongireesii Federaalaa Oromoo akkasumas hoogganooti adda bilisummaa Oromoo uummata kanaaf sagalee ta'uu danda'an dubbachuu danda'an mana hidhaa jiran. Sadaffaa gubbaatti immoo miidiyaaleen akka OMN miidiyaaleen walabaa Oromiyaa kan seenne dhorgamaa turan. Hidhamaa turanii miti amma Associated Press mucaa ijoolleen baay'een hidhamaa turanii miidiyaaleen biyya keessatti heeyyama qaban mataan isaanii waraana Oromiyaa keessaa akkan gabaafne dhuguramaa turan. Miidiyaa mootummaa waan dabarte Oromiyaa keessatti arginaan opinion si jeefte. Yaa wanni hunde caalaa si gaddisiisu immoo waraana Oromiyaa kan haguuge tokko mootummaa Oromoo waan jedhu kana. Mootummaa Oromooti Oromoon akkamitti mootummaa Oromoo jalatti dararama kan jedhu perceptionii akkasii qabeetta addunyaa. Mootummaa Oromoo namsiin jedhu. Mootummaa Oromoo jedhamu kana jalatti immoo qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee ammas dararaan itti hammaatee jiraachuudha kan dhagahaa jirru. Ajandaan keenya itti aanu isa kanadha magaalaa Finfinnee kutaa Lammii Kuraa jedhamuun yeroo darbe moggaafame keessatti lafti kun irra jireessi isaa guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amu lafa qotee bulaa Oromoo qaama Oromiyaa fuudhanii bulchiinsa Finfinnee jala galchan Finfinneenis qaama Oromiyaati haa ta'uuti bulchiinsi Finfinnee addatti waan jiruuf bulchiinsa Oromiyaa jala baasaniiti adeemsumaan warra bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala galchanidha. Kutaa Lammii Kuraa kana keessa qotee bulaa hedduudha kan jiraatu. Kana duras buqqaatii hamaan dhiibbaa hamaan qotee bulaa Oromoo irratti kan raawwatamaa ture tokko kutaa Lammii Kuraa kana keessattidha. Booleef eekkaa irraa walitti dhufeeti kan hundaa'e. Aqaaqii irraallee haga ta'e dabalateeti kan hundaa'e. Ammas dhiibbaan qonnaan bultoota irratti lafa kana irratti isaan mudataa jiru ammas hin dhaabbanne odeeffannoo keessoo mootummaatiin qaqqabeen akkasumas qotee bultoota irraa akka mirkaneeffachuu dandeenyetti qotee bultoota 90 abbootii warraa 90 jechuudha. Qabeenyi keessan isin lafa hin qabdanii maddi qabeenya keessanis hin beekamu jechuudhaan finxaaleeyyiin Amaaraa caasaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti wal ijaaranii jiran akkaawuntii isaanii akka irratti cufanii jiran lafa isaanii irraa fudhachaa akka jiran akkasumas qabanii hidhuu irratti akka argaman odeeffannoo qabna. Abrahaam Kaleessa gabaasa bal'aa dhimma kana irratti qopheessitee turte gara sanatti taaceen. Yaa gaaffii Finfinnee yoo kaafnu baay'ee wanni hedduu garaana nyaatu akka malee suukkanneessu akkitti mootummaan kun gara aangootti dhufee fi gaaffii magaalaa tanaa durii intarteen gochaa ture gaafa Abiyyi Afaan Oromiyaa bulchaa turan jechuudha. Deemee immoo namichi kun waajjira ministeera muummee galee achi booda gaaffii Finfinnee deebisuu miti gaafumti Finfinnee akka gaaffiitti akka hin kaane cufan. I don't know jechuun karaan irra dhufne waan deebi'ee yaadu baay'een gadda baay'ee. Warri kun amma malaammaltummaadhaan lafa fudhattanii lafa dabalataa qabdanii karaa garaagaraatiin kara deemtuun warri abbaa lafaan taane erguma ta'ee dhuftee karaa caasaa mootummaa advanteejii birookiraasii qabanitti fayyadamuudhaan ilmaan qonnaan bulaadhaa buqqisaa jiru mana isaanii irratti cufaa jiru qabeenya isaanii saamaa jiru hidhaa jiru maallaqa isaan akkaawuntii irraa qaban caasaa jirutti fayyadamuudhaan firiis gochaa jiru jechuudha. Baay'ee si gaddisa. Wanni amalli qonnaan bultoota naannoo Finfinnee kanaa
maayin beekta tokko ummati naannoo kan jiru barnootaan baay'ee boodattafaadha baay'ee. Godina addaa jala turan ummati kun. Oromiyaa keessatti yeroo tokko nan yaadadha biiroon barnootaa gabaasa hoggaa dhiyeessu keessatti qulqullina barnootaa irratti godinaalee Oromiyaa keessaa qulqullina barnootaatiin sadarkaa dhumaarra kan jiru godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jedhamu kana kan Finfinnee marsee jiru kana. Yeroo hundumaa gabaasni dhiyeessu kana. Kanuma gabaan kun maal agarsiisa beektaa? Uummanni kun ta'eedhamee akka hin baranne akka illaayitiin ta'ee dammaqee waan isaa qabeenya isaa mirga isaa hin gaafanne ta'ee jedhamee irratti hojjetamaa ture. Caasaa OPDO kaleessaatiin dabalatee jechuudha. Because lafa gurguraa turte OPDO'n. Political committee akka ta'ee in ijaaramne irratti dalagamaa ture. Uummata baay'ee disperse ta'ee jirudha. Kara deemtuun garaagaraa dhuftee keessa qubattee karaa garaagaraatiin uummata bittinnaa'ee gurmuu ta'ee ijaaramee qabeenya ofii mirga ofii gaafachuu hin dandeenye ta'ee jira uummati godina addaa fi Finfinnee keessa jiru. Akka uummataatti bakka bu'aan qabu Finfinnee keessa. Eenyu bakka bu'aan uummata Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu. Kanaafu uummata alagaa jalatti kufee jirudha. Akka carraa ta'ee bulchituun kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraa nama OPDO'n bakka buusedha. Bakka baay'eetti kutaa bulchiinsaa murtaanitti OPDO'n hooggansa olaanaa qabdi. Hooggansa mataa jechuun hojii raawwachiisaa sadarkaa jedhamutti bulaami guutaan magaalaa. Maqaa namaa dhaawuun yoo barbaachisaa ta'e hin dhoofna. Garuu qonnaan bultoota kanarratti amma kan murtoo dabarsaa jiru Federaal Poolis, Federaal Tsara Muslinnaa. Bulchituun magaalaa kan uummata san bakka buutee bulchaa jirtu. Filannoodhaan illee ta'uu baatu. Bakka ta'ee jirutti namni biraa dhufee uummata kanarratti murtee caasaan federaalaa akkamittiin uummata kanarratti murtee. Maal seeta OPDO'n bakka bu'aa jettee OPDO'n yaamin maal seeta laal barataanii kashlabbee yookaan barataan dadhabaanii fuuldurallee yoo barsiisa ta'ellee baratuun dadhabasa sun oomisha. OPDO'n barattoota dadhabduu wayyaaneen Oromoo dhalti. Ujiin isii ergamu. Namoota akkam riikruut godhanii namoota basaastota beekumsi hin qabne dandeettii hin qabne namummaa hin qabne akkasiin ijaaramte. OPDO'n arraba osoo hin ta'in reyaalitii. Namni barate diqquma kee jira. Tabaratti midhaanii akka biyya dooktoreetti maanii qabdan illee waraqatum soba wayyaaneen bittee faasiliteet gootee kennitiif malee ziyaarnatiin. Amma maal godhu jalqaban seeta Oromiyaa keessatti naannoo adda tana naannoo Lammii Kuraa tana tamaan tana barnoota warri kun gadaanaa akka beeka doomsanii beeka maalii tolchan. Kunini karoor ittiin saamsaaf qopheessan yoot muraasaan dura Lammii Kuraa edanii kutaa magaalaa doomnaan Oromoon diqqoo atiniin goomtettilleen harka dhaanti akka progreesii. OPDO'n divide and rule laf tokko kopha kuttee akka bulchiis isiiti toluun akka saamicha toluuf garte bakka sun irratti koota qaba yoo lafti guddoon achi jiraatte nama OPDO akkuma ammaan jennatti shoomamte laf sun gurguratti jechuudha. Qabeenyi soorsiin guddaan qabeenya OPDO bilxiginnaa hedduun isii lafa Oromooti jechuudha. Oromoo lafirra fudhatan maal gooti? Tadiqqoo sammuu qabchochootee wagaafat inni dhanii nijjeessan. Ta sammuu hin qabne taan maal godhanii itti fayyadamanii jechuudha. Akka misoom hojjechuufi jiran. Yeroo tokko tokko abaarsamaamaa wanni kun wali qabachuu dhabuu dandeetti. Jidduu san keessa gara ani itti dhaladhe sunti lagdiima tokko jira galaanii tokko addaan citee ture. Sabab galaan kana mootummaan ijaaruu didee waggaa afuruumata akkasirra rakkachaa ture. Waraani bilisummaa Oromoo kun Gujii seenanennaan karaa Gujiitiin karatti cufee loltoota warra achi miidhennaan bultii torbaan tokko keessatti dildila ajaa'iba ijaaranii jechuudha. Uummati bahee eebbise beektu harka dhaanii booran liibaniif dirree wal qunnamsiisan jedha. Karoori isa maal seeta wataadara achiin seensisuuf raayyaan ittis biyya kaseensuun uummata gaaga'uu jira. Gaaf kutaa bulchiis Lammii Kuraa jedhan kan dhaaban Oromoota naannoo Finfinnee lafisa saamanii ukkaamsanii ijjeesuuf itti fayyadamanii jechuudha. Amma maal godhan? OPDO'n akka saamta achiin duub Oromaan lakkifti. Poolisiin federaalaa qaamoleen basaasaa maanta maal godhan? Dirshaa fi fudhachuuf ilma Oromoo humni hin qabne ukkaamsanii guuruu jiran jechuudha. Namoota 90 qayenni gubbaa qubatu gubbaan ati lafat gubbaan dhalate bakka tini duri loon gubbaa tisitu oobrutan dokaan man kan kee qabeenya haramalee orattee jedhanii yoo kasiidhaan taate. By the way seerri yuusin dirqisiisu beektaa qabiyyee qonnaan bulaa jedhama akkuma magaalattuu lafti qonnaan bulaa qa'ee qonnaan bulaa ta'e qaama maaster pilaanii ta'ee itti fuufamalee akka haaraatti diigamee infraastiraakchariin haaraan irratti hojjetamee manni diigamee ijaaramu hin jiru. Wanni kun privileejii qonnaan bultooti qaban natti fakkaata. By the way amma lafa gooroo fi tullu diimtuu koyyee gidduu jiru tokko beektu miti wayyaaneen lafti gooroo fi naannoo gooroo jiru kun magaalaa irratti namni resettle godhee jira manni irratti ijaaramee jira. Achi dabartee fageenya hanga gaara yerar jala ga'utti
mana ijaarte kondominiyeemii ijaarte jidduun kun lafa duwwaadha. Typically maal jedhamaa ture beektaa qaama maaster pilaanii itti jedhamee typically sirriitti maaster pilaaniin sun fakkeenya gaarii maaster pilaanii ture saamicha lafaatiif lafti hin yaadattayyuun waliin OMN irra deddeebiin lafa sana dhaqee gabaasa ture. Gooroo fi koyyee gidduu gara kiiloomeetira 10 wayiiti 20 wayii natti fakkaata iyyuu. Kana gidduu lafa duwwaadha. Kun maaliif ta'ee lafti akka waddatu magaala fagootti hundeessitee asii magaalli jira jidduu kana lafti waddadaa jechuudha. Daandiin immoo ijaaramee daandii sadarkaa isaa eeggate ijaaramee jira. Amma maalan dhagaa har'a miti kan dhagee lafa kana chabachabdeetti OPDOon gareen oligaarkii amma OPDO jedhamee hundeeffame kan abbootii qabeenyaa lafa gurguruudhaaf caasaa mootummaa dhuunfatee jiru lafa kana gurguree jira. Eenyu akka bitummoo beekamaadha. Advantage qaamni armaan dura biyya san keessatti advantage qabu economic advantage qabu lafa kana bitaa jira. Lafa kana immoo ka gurguru eenyudha OPDOodha. Baay'ee si gaddisa karaa dhufne karaa keessa dhufne laalu hedduun gadda. Saamicha OPDOon raawwataa jiru kan gara darbe akka ta'e kanaan duras kaasaa turree jirra. Amma OPDOon ofii isaaniitii nyaatanii ofii isaaniitii argatanii ofii isaaniitii waan durooman waan badhaadhaniif maqaachi akka walii galaatti taranyaa jedhameeti kan jiru. Uummanni kunis maqaa taranyaa jedhamuun gam tokkoon siqifama. Gama kan biraatiin ammoo qabiyyee harka isaa irratti hafte kanallee saamamuu irratti kan inni argamu. Waa'een uummata kanaa ka'umsa dubbii maaster pilaanii akka ta'e ni yaadatama. Waa'een saamicha lafa isaatii waa'ee dhumti buqqaatii uummata kanaa yoo ammas wanti kun irraa hin dhaabban. Jijjiirama bara 2018 dhuftee turte bu'uura godhachuun haga tokko uummanni qe'ee isaa irraa buqqaafamee dirree irra facaafame kun kondominiyeemiidhuma lafa isaa irratti ijaaramte sana dhagaa isaatiin biyyee isaatiin ijaaramte sanarraa haga tokko akka fayyadamu abbootii warraa tokkoof kennaniiti kan isaanii turani. Haa ta'uti ishiidhuma sana akka qabeenyaatti akka qabeenyaa seeraan alaatti ilaalaniiti yeroo ammaa finxaaleeyyiin Amaaraa keessaa fi alaan wal ijaaran irratti qindaa'anii irraa funaanuu irratti kan isaan argaman. Gam tokkoon ammas maqaa misoomaatiin saamichi lafa qotee bultoota kanneen irratti raawwatamu hin dhaabbanne maqaa amantaa babal'isuutiin maqaa waldaalee amantaa yookaan dhaabbilee amantaa babal'isuutiin karaa seeraa qabeessaanis seeraan alaatiinis saamichi lafa uummata kanaa irratti raawwatamu hin dhaabbanne. OPDOon gama kan biraatiin bifa kanaan hin saamtee taranyaa jechisiisti osoo uummanni waa tokko hin argatini. Finxaaleeyyiin Amaaraa caasaa keessoof alaan ijaarratan birookiraasii Finfinnee keessatti wal ijaaranii birookiraasii mootummaa federaalaa keessatti wal ijaaranii haala mijataa uummatan irra dhaabbachuudhaan ammoo wooma uummanni kun harkatti qabadhe jedhee wooma xixiqqoo jijjiirama dhufte sana bu'uura godhatee argatellee irraa funaananii lafa harka isaa irratti hafte qabiyyee harka isaa irratti hafte irraa deeffachuu irratti yookaan irraa godaansisuu irratti kan isaan argamanii gaawwanni turte dabaltan yoo jiraachuu baate sumarratti yoo waan addan qabna. Ayee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya har'aatiin irra jireessaan waa'ee waraana bifa addaatiin Oromiyaa irratti labsamee jiruuti kan ilaalle dhimma kanaan wal qabatee haala deemaa jiru keessumaa waraanni naannolee waraanni mootummaa federaalaa kallattii garaagaraatiin gara Oromiyaa irratti bobbaafamaa jiraachuun yaaddoo inni uumuudhaaf malu bal'inaan kaafnee irratti mari'annee jirra. Odeessaalee keenya har'aa asuma irratti kan goolabnu ta'a Niyyoon Ingidaa akkasumas Abrahaam Birruu fi Guyyoo Waariyoo wal taane isin waliin turree jirra. Qibxata dhufu walitti deebina hagasittuu nagaa nuu ta'a jenna.